Ashama harka fuunee akkam naga jirtanii hordoftoota chaanaalii kanaa. Nageenyi badhaadhaa. Anallee fuudha viidiyoo haaraa tokko isinii qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti appilikeeshinii tokkoon wal isin barsiisaa. Faayidaan appilikeeshinii kanaa maal akka ta'e, akkamitti itti fayyadamuu dandeenya, akkasumas appilikeeshinicha kana eessarraa daawunloodii yookiin eessa dhaqnee buufachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Amma xumura viidiyoo kanaatti obsaan afaan turaa chaanaalii kan kootiif haaraa wartaatan immoo subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kana taasisanii jedha. Wanti akkasiniif hojjetamu yoo barbaadan jiraate karaa koomentii irratti nuuf barreessasanii jedhamee amma kalatti manna. Gaafa viidicha hojii nabarraa turtii gaarii isinii jedha. Jalqaba appilikeeshinicha bannaa. Appilikeeshinicha kana eessarraa akka argannu yookiin eessarraa akka daawunlood goonu fi maqaa isaa gara xumuraa irratti isinitti himaa. Hamma xumura viidiyoo kanatti obsaan afaan daawwadhaa. Jalqaba irratti faayidaa appilikeeshinii kanaa maal akka ta'e gabaabinaan isinitti hima. Appiin kun faayidaan isaa inni guddaan faayiloota mobaayila keenya gubbaarratti jiran footoo haa ta'u, viidiyoo garaagaraa, faayiloota gosa biraas haa ta'u irratti baakaappii gochuudhaaf kan nu tajaajilu yoo ta'u, hamma faayilaa yookiin GB 50 tolaan kan nuuf kennudha jechaadha. GB mobaayilii keenya keessaa miimooriin nu guutuu baatus appilikeeshinii kana keessatti faayiloota keenya qabnu baakaappii godhachuudhaan mobaayiliin keenya akka hin guunne itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Aappii kana fayyadamuudhaaf dursa akkaawuntii isaa uumachuu qabna. Anaappicha banee jira. Iddoo create account jettu irratti qajechuudha. Erga create account gaafa tuqammoo guca yookiin foormii irra guutuutu dhufa. Maqaa kiyyatti barreessa. Maqaa kiyya. Egaa asitti iddoo kanatti maqaa kiyya barreessaa. Isinis maqaa keessan barreessitan jechaadhaaf first name iddoo jettu kanarratti jechuudha. Ittaan suudhaan immoo last name maqaa abbaa keessanii, emailii kan jedhu irratti immoo toora emailii keessanii barreessanii. Ani emailii kan barreesseera. Ittaan suudhaan passwordii filattan jechaadha. Passwordii barbaadan kan isiniif ta'u filattan jechaadha. Ammas keessatti passwordii filadhe kun very weak dha. Amma strong yookiin medium dha. Isinis haaluma kanaan passwordii isin barbaachisu filattanii erga gootanii booda agree jechuudhaan create account iddoo jettu irratti tuqna jechaadha. Amma akkaawuntii nuuf banamee jira. Akkaawuntii nuuf banamee jiru kana keessa deemuudhaan maal goona, emailii keenya konfaarmii gochuu qabna. Amma gmailii gara emailii keenya deemuudhaan emailicha keenya konfaarmii goona jechuudha. Amma fakkeenyaaf emailiin kan dhufee jira asirratti deemuudhaan konfaarmii godha jechaadha. Emailicha banuudhaan verify godha. As keessaa meegaa filadhaa. Amma immoo iddoo kanarratti passwordii jalqaba guute barreessuudhaan login godha jechaadha. Ergas booda login godha. Amma kan dhufu foorm gucaa kanatu jira. Fakkeenyaaf firiidha. Firii ammoo GB 50 tola qaba jechaadha. Doolaara yookiin yuuroo 5 kafaluudhaan ammoo amma GB 400 argachuu danda'a. 10 kafaluudhaan amma teeraabaaytii 2 20 kafaluudhaan teeraabaaytii 8. Garuu immoo nuuf ammoo GB 50 kun gahaadha, waan baay'eetti waan hin fe'anneef jechuudha. Isuma kanarra fayyadama. Iddoo kanatti immoo enable to factorize authentication jedha. Kun jechuun akka
salphatti paaswoordiin keenya yookiin ammoo toora akkaawuntii keenyaan nu jalaaf hattuudhaaf hin saaxilamneef two factor authentication kana uumnu jechuu jira. Nuti immoo uumuu barbaanne enable goonaa, uumuu yoo barbaanne immoo escape goonaa jechuudha. Anammaaf escape godheen jira. Ittaan suuraan immoo setup meegaadha. Nuti immoo setup meegaa jirtuna allow access jira. Kun immoo eeyyama kennaa jechaadha. Wantoota garaagaraa mobaayilii keenya irra jiran akka backup nu godhuuf eeyyamuuf jechuudha. Allow jenna jechaadha. Eeyyama garaagaraa nu gaafata. Eeyyama kanneen hundumaayyuu allow gochuudhaan qajeeluma mobaayila keenya wajjin wal quunnamsiisna jechuudha. Fakkeenyaaf upload video gochuu dandeenya. Cellular connection mobile yookiin wifi bira hojjetan wifi qofa akka fayyadamnu barbaanne dataas fayyadamnu akka fayyadamnu barbaanne allow kan jedhu goonaa jechaadha. Booda irratti immoo okay jenna. Fakkeenyaaf iddoo kanatti tuquudhaan faayila garaagaraa upload gochuu dandeenya. Iddoo kanarra tuquudhaan mallattoo ida'uu kanarra tuqna. Mallattoo ida'uu kanarra gaafa tuqnu from device pick file system take picture create new folder jedha. Fakkeenyaaf nuti immoo amma faayila mobaayilii keenya irra jiruuf backup gochuu gaafa barbaanne from device kan jedhu tuqna. Suurawwan garaagaraa mobaayilii keenya keessa jiraatan haa ta'u muuziqaawwan garaagaraa haa ta'u wantoota garaagaraa mobaayilii keenya keessa jiran salphatti filachuudhaan upload haa goonu. Fakkeenyaaf suuraa isa kana upload haa goonu. Fakkeenyaaf upload ta'aa jira jechaadha faayilichi isa kana jechaadha. Upload gaafa ta'u immoo faayilicha achi gubbaa kaa'adha jechaadha. Haala kanaanidha faayila garaagaraa mobaayilii keenya gubbaa jiran upload gochuudhaan kan asirratti kaawwachuu danda'u jechuudha. Maqaan applicationii kana meegaa jedhama. Meegaa immoo qajeeluma linkii isaa iddoo irraa buufattan description irratti isinii barreessaa deemuun direct linkiidhaan buufachuu dandeessanii. Warra direct linkiidhaan buufachuu hin barbaanne immoo play store keessa deemuudhaan iddoo saaytii tokkodhaan meegaa jettanii barbaaddu. Gaafa meegaa jettanii barbaadan fuula kanatu application kun namoota miiliyoona 100 waliin download ta'ee jira. Applicationii kana buufachuudhaan itti fayyadamtanii jechaadha. Saayizii isaas baay'ee guddaa miti. Meegaabaayitii 70 wayiidha. Isa kana buufachuudhaan itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Waan hordoftaniif galatoomaa. Chaanalii kana subscribe gochuun dagatinaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.